Amma zamanachuu keessan isa gatii guddaa qabu sana hin gatinaadha. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiise argachuun isin hin barbaachisa. Isa Waaqayyoo abdachiise ittiin arganna amantiidhaan. Isa Waaqayyoo abdachiise ittiin fudhanna amantiidhaan. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Maal goona ree? Amantiidhaan isa Waaqayyoo abdachiise sana obsaan dandeenyee bira ga'uu qabnaadha. Argitanii laa amanuu amantii tokko jaalala Waaqayyoo gochuu, lama obsaan danda'uu, sadii isa Waaqayyoo abdachiise immoo ittiin arganna kana sadanii. Amannee erga amannee immoo jaalala Waaqayyoo raawwannee, erga jaalala Waaqayyoo raawwannee immoo rakkinoota nutti dhufan immoo obsaan dandeenyee isa booddee immoo isa Waaqayyoo abdachiise sanaa arganna jechuudha. Isa Waaqayyoo abdachiise. Maal inni Waaqayyoo abdachiise? Caaffanni qulqullaan yeroo xinnoo isheetu jira inni dhufuuf jiru sunis hin dhufa malee hin turu. Inni dhufuuf jiru Yesuus. Inni dhufu sun eenyudha? Yesuus sagatii keenya fidu, sagatii amantii keenyaa baatee dhufu, sagatii dadhabbii keenyaa baatee dhufu. Haleluuyaa. Garuu garaan warra amantii qabaniif, warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti jedha. Nuyi warra kamiidha? Nuyi warra amantii qabanii fi warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti. Kana jechuun maal jechuudha? Warra amantii qabantu lubbuu isaanii oolfataa jechuudha. Warra humna qaban miti. Warra niwukileer boombii qaban miti. Addunyaan kun meeshaalee waraanaa gurguddoo oomishuu wal saamaa jirti miti. Beeksifachuudhaaf meeshaa waraanaa galaanarra, lafarra, qilleensarra ittiin rukutan. Kanaan lubbuu ofii oolfachuun hin jireenya keessan keessatti waa tokkoon isinitti himu. Wal'aansoon gara jireenya keessanii dhufu hundumti maaliif dhufa yoo jettan amantii keessan irraa booddeetti isin deebisuufidha. Minim seexanni dhimma konkolaataa keetiin qabu. Konkolaataa ceefii qaban. Dhimma warqee kee, dhimma meetii kee, dhimma birrii kee, dhimma mana kee, dhimma ijoollee wantoota addunyaa kanarra socho'anii kee hin qabu. Maaliif isa rukutare? Amantii kee ittiin sochoosuuf. Amantii kee irraa si kaachisuuf. Amantii kee akka ati booddeetti deebitu akka ati kuftu gochuuf. Seexanni kan inni xiyyeeffannoodhaan lolu Kiristoosii wajjin hidhata ati qabdu gargar baasuudha. Isa booddee yooti sooromte dhimma isaa miti. Hamma fedhe yooti qabaatte miiliyoonera, biiliyoonera, tiriliyoonera yooti taate dhimma seexanaa miti. Seexanni qabeenyaa kee kan inni loluuf amantii kee sana rukutuudha. Hundee amantii kee Kiristoos keessaa buqqisuudha. Maali? Seexanni koo qabeenya namaa jibbatu ta'e, qabeenyaa namaatti naafatu ta'e, sooroma namaatti naafatu ta'e, warri kan Waaqayyoo hin taane viillaa meeqa, manneen meeqa, konkolaataa meeqa, jireenya meeqa addunyaa kanarratti hamma sadarkaa gubbaa hawaa keessa ol ba'anii iddoo barbaadan ga'utti maaliif sooromule? Maaliif sooromure? Ati hiyyeessa gadi bu'aas ta'ii qabeenya waan tokkos dhabii wanta addunyaa kanarraa hundumtuu sitti irrate amantii qabda taanaan seexanni sinniisa. Anoo qabeenyaan qabu, anoos akkasii hin qabu, anoo kana hin qabu, anoo sana hin qabu. Seexanni maaliif na lola? Seexanni akkamitti na lola yoo ta'e hin gowwomte. Seexanni yeroo hundumaa kan inni lolu amantii ati Waaqayyoo irraa qabduudha. Walitti dhufeenyaaf tokkummaa siif Waaqayyoo gidduu jiru gargar kutuudha.
dildisiif waaqayyo walitti fidu amantii sana addaan kutee jennaan akka barbaadde yooti taate dhimma kee hin qabu yooti warqeeffatte yooti diyaamendiffatte yooti lafa barbaadde dhatte dhimma seexanaa miti seexanni xiyyeeffannoon isaa yeroo hundumaa ijoollee waaqayyoo kan inni itti rukutuu barbaadu amantii isaaniirraa akka isaan garagalanidha. Seexanni qabeenyaa kee lola sitti hin fakkaatin. Seexanni waan ati baay'ee sammuu qabduuf beekumsa kee lola sitti hin fakkaatin. Seexanni Kiristoos irratti amantii ati qabdurraa kutuuf gara Kiristoos akka ati hin dhumne gochuuf yeroo hundumaa xiyyeeffannoon seexanaa kanadha. Kanaafuu nummoo hundee keenya isa ta'e Kiristoos irratti ijaaramne jabaannee socho'uu jabaannee deemuu nurra jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti mukichi wayinii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu abbaa kooti dameen utuu anatti jiruu jan godhanne hin murama inni ija godhatu immoo caalchisee kan ija naqatuuf raaqeexxaama anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadhaa anatti qabatee kan jiraatu isa ija baay'ee kan godhatu jedhe gooftaan Yesuus. Ija baay'ee godhachuu barbaadde yoo ta'e Kiristoos irraan buqqa'in Kiristoos itti maxxanii jiraadhu. Amantii keerraan socho'in dhukkubni dhufu bubbeen ka'u lolli dhufu ololli dhufu rakkinni dhufu ari'atamni dhufu arrabsamuun dhufu jibbamuun dhufu tuffatamuun dhufu hundumtuu xiyyeeffannoon isaa tuqaa tokkoof tokkodha tuqaa ishee amantii jedhamtu kanarraa si kaachisuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf amantii keenyatti jabaannee dhaabbachuu danda'u nurra jiraata. Yeroo ammaa immoo yeroo nuyi keessa jirru yeroo baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee rakkisaadha yeroon isiniin jedhu yerootti namoonni feekii jireenyi feekii yerootti baay'ateedha. Jireenya feekii asmassiloo manoor የማስመሰል ፈኬሱ jireenya fakkeessaa jireenya fakkeessaa jireenya dhugaatu hin taane jireenya fakkeessaa Yesuus gooftaadha. Kanaaf jireenya fakkeessaa isa ta'e kana keessatti yerootti dhalli namaa jireenya feekii ta'e artificial intelligence jedhumini yerootti artificial intelligence ta'e waan hundumtuu dhugaaf somni isaa gargar baasuun isaa itti ulfaate kana keessatti tollee waaqayyoo jireenya amantii isaaniitti jabaatanii dhaabbachuu danda'utu isaanirra jiraata. Waaqayyoo gooftaan dubbii dhageenya nuuf eebbisu. Amantii keenyatti cimnee dhaabannee goofticha isa jiraataa deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo simannee jireenya bara baraa keessatti warra wal arginu hunduma keenya waaqayyoo taasisu.